Jirtu daawwattoota keenya yuutuubii chaanalii Aboonii Faaratti nu hordoftanuu kun Oromiyaadha. Oromiyaa keessa Oromiyaa jiituu kutaa zeexa biiftuu kan taate Iluu Abbaa Booriidha. Egaan ergan dhukkubsadhee gara biyyaatti galee waan hedduu isin agarsiisuudhaaf ani deema. Aadaa hedduu Rabbi Subhaanahu wa Ta'aala agartee maal jedha qul siiruu fil ardi fanzuruu kayfa kaana aqibatul mukazzibiin jedha. Rabbiin dachii kana keessa deema. Aaqibtoota gartee booddee warra mukazzibtoota warra kijibsiisota ayatota keenya nu sobsiisanii ilaala. Akkasuma dachii kana keessa deemaati nagabbara ni'imaan asii tole kana gartee ajaa'ibsifadhaa jira. Wanti gartee asirratti nama qajeelchu keessaa kutaa Oromiyaa hunda kana mee ilaala. Gariin bosonaan marfamaa, gariin gartee albuudaan badhaafama, gariin immoo gartee jechuudha rooba dhabee gogaadha. Garuu namni isaa wal jaallata. Gariin immoo tuu rooba qabu, tuu jiidha qabu gartee waliin jaallatu. Gariin immoo rooba sin qabu, jiidha sin qabu, rabbuma isaadha qaba. Kanaaf Oromiyaa kana wanta adda isii godhu kutaa Oromiyaa kana keessaa immoo alhamdulillahi rabbil alamin lafti kun jiidha gartee kun ni'imaa guddaadha. Lafti isaa gartee akkatti bareedu kana ilaalchi isaa gartee si gammachiisudha. Har'a qophiin kiyya bosona Iluu Abbaa Boor muraasa keessa deemee sin agarsiisuudhaafanii yoo sin ajeebsitanii na cinaa dhaabbattanii yuutuubii kiyya gartee sabskraabii gootanii akkasuma laayikii gootanii sheer gootanii na beeksiftanii kutaa Oromiyaa 11 keessa deemee isin daawwachiisuu fi anasuma ani waadaa isiniif galaa. Kanaaf yuutuubiin kiyya naaf jabeessaa, naaf guddisaa, sheer naaf godhaa. Egaa yoo ilaalamne yoo daawwatamne yoo akkasuma gartee laayikii hin goone niitoorkii biyya keenya ni beektanii niitoorkii akkaan ulfaataadha, akkaan baay'ee dadhabaadha. Kana kee taa'ee viidiyoo isiniif waraabee isin biraan ga'uu na dadhabsiisa waan ta'eef yoo isin hamilee naa taate immoo naa taatanii hamileen jiraannaan gaarri nuti hin baane hin jiru, lammii nuti hin buune hin jiru, gaarri hin baanne kamiyyuu hin jiru. Wanti hunduu hamileedha ilaala. Kanaaf ilmaan Oromoodha isinin jaaladha, isinin kabajaa. Har'a kaka'umsa kiyyaanii bosona Iluu Abbaa Boor kana keessaa muraasan isin agarsiisa. Asuma naannoo keenya kan jiru isin agarsiisa. Isin gartee na cinaa dhaabbachuudhaanii na jabeessuudhaanii viidiyoo kiyya kana duuka buutanii ilaaluudhaan amma dhumaatti laayikii gochuudhaanii yoo na cinaa dhaabbattanii wanti ittiin na gargaartan kanuma bor viidiyoo kana achi kaameraamaanii biraadha miindeffadhee waliin deemnee isin agarsiisuun danda'a. Ammaaf gartee kaameraamaanii ofumaa ta'ee bakka muraasa isin agarsiisa. Na wajjin daawwadhaa, keessummaa sinan qaba, maanguddoo sinan qaba. Isaanis isin dubbachiisa, dubbisaa, bosonas isin agarsiisa. Hayyee waliin akaanu kottaaga. Ifaatti dhuftanii Aboonii Faan har'a keessummaa godhatee miidiyaa isaa irratti isin affeeruudhaaf hedduu gammadeeti jira. Baga nagaan gara miidiyaa keenyatti nagaan dhuftanii. Asin umuriin keessan meeqaa? Waggaa 65 jechuudha. Maashaallah tabaarakallah. Egaa isin mootummaa meeqa agartan ammoo naatti mootummaa meeqa agartan mootummaa meeqa dabarsitanii? Mootummaa 5 dabarseera. Mootummaa 5? Mana barumsaattis meeshaalee ijoollee fi akkasiin barattu taasisuudha hin danda'amu. Akkasiin doktora taatu akkasiin ulamaas taatee biyya keenyas nu bulchiteenis taqamtee biyyas akkasiin taqamtee yaada koo dabarsa.
halkanii kana fakkaata Iluu Abbaa Booraa. Halkan keessa akkas jechuudha. Halkan keessa. Waraabbii kaameraa irra oollee gara halkaniis akkatti isin daawwachiisaatu jirra. Isin immoo nu jabeessaa kun caatii Iluu Abbaa Boor gara halkanii dukkanuma keessallee kana fakkaata jechuudha. Egaan daawwiin keenya akkasitti fufee jechuudha.